Abba kanelma kana fura kullu waaqa tokkotti amanaanin maatii wal waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos keessan jaallatu biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessan bakka abbaata jettanitti akkam jirtu akkam yeroo kana geessan egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiis immoo gannaatti kan argamu jechuudha. Ayyaana kana dabarsuudhaaf gara mana maatii abbaa keenyaa luba Phexros tasfaayitti argamneetu jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkuma beekamu egaa wangeelis kan dubbatu waan gaarii hojjechuun ofumaafidha. Waan gaarii akka hojjennu macaafni keenya nutti dubbata waan ta'eef yeroo darbee jechuudha abbaan keenya sababa hin beekamneen boqotanii turan jechuudha. Maatii isaan immoo gargaarsa isaan barbaachisa. Maatii kanaaf gargaarsa wanta barbaachisuuf jechuudha isaan gaafachuu yookiin isaan jajjabeessuudhaaf ayyaana kana isaan biratti dabarsuudhaaf guyyaa har'aa kana kan itti argamnee jirru waan ta'eef iyyuu sagantaa qopheeffannee qabna. Hangadhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jecha jalqaba irratti sagantaa kadhannaadhaan eegallee turre kadhannaadhaan xumurree irra waan ta'eef amma immoo sagantaa barnoota xiqqoo fi gorsa nu barbaachisa waan ta'eef gorsa kana barumsa kana kan nuuf laatani abbaa keenya gidduu keenyatti kan argaman luba Ayyalee Sintaayoo ta'u waan ta'eef kallattiidhumaan gara isaaniitti darbina jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Du'aa fi ka'umsi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo jiraates yoo du'ellee jiraataa ta'a. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoos isin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo miseensi waldaa keenyaa waldaa Hafuuraa Xoofoo fi Deemsaa Qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko biyya alaattis biyya keessaattis argamtan akkasumas iddoo kanatti kan argamtan hundumti keessan haadha keenyaa aadde Buzunesh akkasumas miseensa qoree waldaa keenyaa Bireessi keenya barsiisaa Dajanee Gurmeessaa Bireetti keenyaa Loomii Tasfaayee Walatta Sillaasee fi hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana egaa fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee kan argamnu
kutaa godina kibba lixaa Shawaa magaalaa Sabbataatti kan argamnu. Guyyaa har'aa kana kaayyoon walitti qabamuu keenya akkuma barsiisaan keenya jedhanii guyyaa har'aa kana kan argamnu mana abbaa keenyaa Luba Phexrositti kaniti argamnu. Maaliif gara kana akka dhufne hunda dursa kan dursu dubbii sagalee Waaqayyoodha. Jecha dubbii sagalee Waaqayyoo erga waliitiin laalle erga waliitiin baranneetiin booda gara sagantaa itti aanutti waliitiin deemnaa. Gooftaan keenya hunduma keenya duukaa ta'u. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 11:25 irratti akkas jedha. Du'aa ka'umsii fi jireenyi anadha. Du'aa ka'umsii fi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo jiraate yoo du'e illee inni jiraataa ta'a. Kan natti amanu isin immoo jiraataadha jechuudhaan dubbatee jira. Egaa akkuma beekamu qulqullichi Yohaannis isa kana du'aa ka'umsi Waaqayyoodha. Du'aa kana kaasuu danda'u, jireenyas kan ta'uu danda'u isa kanadha. Yeroo tokko mandara Biitaaniyaati Alaazaar namni jedhamu, namni Waaqayyoon jaalatu, namni obbolaansaa jaalatan boqotanii turanii jedha. Akkuma beekamu egaa namoonni kallattii garaagaraatiin gara Waaqayyootti ni deemu. Kallattii garaagaraatiin namoonni ni boqotu. Kana gaafa jennu wantoonni biyya lafaa irratti jiran sababa ta'uu danda'u malee ajjeesuus jiraachisuus kan danda'u du'aa kaasuus kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Isa kanaaf maal jedha qulqullichi Yohaannis du'aa fi ka'umsi jireenyi anadhaa jedha. Kan natti amanu yoo jiraate yoo du'e illee inni jiraataa ta'a jedha. Jecha kana jechuun maal jechuudha? Du'a jechuun maal jechuudha? Namoonni biyya lafaa keessa gaafa jiraatan umuriin isaanii ga'ee Waaqayyo gaafa isaan waamu ni boqotu. Inni kun du'a miti kan jedhamu boqonnaadha. Du'a gosa lamatu jira. Duuni inni foonii eenyumaaf isaafuu miti. Duuni inni foonii eenyumaaf isaafuu miti. Addaamiin gaafa uumamu Waaqayyoon maal jedhee ni jira? Addaamate biyyoodha gara biyyootti deebitaa jedhee Waaqayyoon itti himee jira. Kana jechuun foon kan uffate hundumaa fooniin ni du'aadha. Foon kan uffate hundumaa ammoo lubbuun jiraachuu yoo fedhe biyya irraa lafaa irratti gaarummaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Isa kanaatiif egaa nuti yeroo baay'ee warra du'aniif warra boqotaniif kan nuti dhiphannu carraa keenya garuu hin beeknu. Waaqayyoon garuu du'aa ka'umsadha. Yeroo sana seenaa Alaazaariin gaafa ilaallu Maariyaamii fi Maartaan mandara Biitaaniyaa keessatti Waaqayyoon nama jaalatu. Akkuma sila sanitti Alaazaar nama jedhamu boqotee turee jedha. Yeroo kana gadda baay'ee laphee namaa cabsu maatii kana kan qaqqabee jiru baay'ee gaddanii jiru. Yeroo kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mandara kana keessa darbuu isaatiin gaafa dhaga'an ijoolleen yookiin immoo obbolaansaa kun fiiganii gara gooftaa keenyaatti dhufanii jira. Gooftaan keenya mandara sana biyya kana sana keessa darbuu isaa waan dhaga'aniif gara isaatti dhufanii keessumaa Maartaan obboleessi ishii Alaazaar namni isheen jaalattu nama Waaqayyo jaalatu akka boqote kan isheen itti himtee jirtu. Yeroo kanatti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kan dubbatanii jira. Egaa akkuma beekamu bakka awwaalaa akka itti agarsiisaniidhaaf wal qabatanii gara awwaalaa sana deemanii jira. Yeroo kana gooftaan keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos Alaazaariin kaasuu gaafa deemutti maatiin isaa maal jedhaniini yaa gooftaa ittiin dhiyaatiin erga du'ee guyyaa 4 tureera jechuudhaan dubbatanii jira. Yeroo kana gooftaan keenya isaan keessa isaanii kan jiru akka seera warra Ayihudootaatti namni erga awwaalamiin booda dhagaa guddaa irra kaa'aniitu lafa awwaalaa sanaatti deemu. Firri rakkachaa kan ture awwaala kanarraa dhagaa kana eenyu kaasa kan jirudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Alaazaariin waamee du'a keessaa erga kaaseen booda maal jedheeni du'aa ka'umsii fi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo jiraate illee inni jiraataa ta'a jechuudhaan yoo du'e illee jiraataa jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Asirratti maal agarraa fooniin du'uun hunduma keenyaaf minaalbaat haalli ittiin waamamne sun walaagitu malee eenyumti keenya gara sana deemna. Akkuma kana qulqullichi Daawit waa jedheera mootota isa tokkoffaa boqonnaa 14:20 irratti maal jedhee yeroo mucaansa jalaa boqotetti yeroo mucaansa jalaa du'etti maalidha kan inni jedhee jiru anatu gara mucaa koo deema malee mucaan koo gara koo hin dhufu jechuudhaan kaa'ee jira. Deemsi keenya abbaan keenya nu gidduudhaa boqotanii jiru. Sanas haa ta'u
karaa kamiyyuu haa ta'u waaqayyoon isaan barbaadee gara waaqayyootti deemanii jiru. Namni sababa ta'uu danda'a. Namni foon namaa ajjeesuu danda'a. Namni foon namaa miidhuu danda'a. Waaqayyo garuu foonis lubbuus kan ajjeesuu danda'u isa sodaadha. Akkuma jedhe qulqullichi Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 10:23 irratti maal jedha seetanii? Egaa foon warra ajjeesu hin sodaatinaa. Warra foonis lubbuus ajjeesuu kan danda'u si'ool keessa jiraachisuu kan danda'u waaqayyo qofaa sodaadhaadha kan jedhe. Kana jechuun namni fooniin boqote lubbuunsaa jiraata ta'uusaati. Namni fooniin boqote lubbuunsaa kan jiraate ta'uusaa kan nu hubachiisu jechaadha. Kanaaf egaa akkuma beekamu namni fooniin du'uun yookiin immoo boqochuun waan hafu miti. Kun boqonnaadha kan jedhamu du'a miti. Duun isa kana miti. Du'a jechuun otoo waaqayyoon hin amaniin, otoo mana waaqayyoo hin beekin, otoo mana isaa tajaajilanii wareegamuun yookiin immoo wareegamuun kun du'a miti boqonnaadha. Boqonnaarra darbee boqonnaa bara baraati. Inni biraan akkuma Alaazaar fa'aa akkuma qulqulloota warra kaanii guyyaa dhufaatii waaqayyootti abbaan keenya isaan waliin ni ka'u. Abdiin guddaan jiru jireenya foonii miti. Kaleessa tajaajila isaan tajaajilaa turan, kaleessa hojii hafuuraa isaan hojjechaa turan fuuldura waaqayyootti isaaniif ragaadha. Akkuma beekamu namni hinaaffaadhaan kallattii garaagaraatiin waa baay'ee namarratti raawwata. Yeroo tokko macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 irratti Qaayilii fi Abeel kan jedhamu. Egaa walirratti kaka'uun, wal balleessuun, dhiiga walii lolaasuun kan eegale bara kamirraati? Bara Qaayilii fi Abeel irraa ka'eetu. Akkuma beekamu Qaayil obboleessa isaa Abeel irratti hinaafuudhaan obboleessa isaa gara lagaa fuudhee deemuudhaan dhagaadhaan dha'ee ajjeesee jedha. Ni boqotee jedha laalaa. Wal ajjeesuun kaleessas jira. Walirratti kaka'uun kaleessas jira. Kakuu moofaa keessas jira. Bara kanas immoo namoonni baay'een hinaaffaa garaagaraan guutamuudhaan lubbuu namaa miidhuuf deemu. Isaan foon ajjeesan malee lubbuu kan ajjeesu waaqayyo qofaadha. Lubbuus foonis immoo wal faana murteessuu kan danda'u, isa du'es du'a keessaa baasuu kan danda'u waaqayyoodha. Kanaaf egaa Abeel obboleessa isaa Qaayiliitiin ajjeefamee du'e. Kan isin dhibu seenaa Abeeliin gaafa ilaallu obboleessi isaa Qaayil biyya lafaa irratti jooraa ta'eetu umurii isaa guutuu deemee jedha. Dhumni isaa maal ta'e? Laahim namicha jedhamu nama ija jaamaatiin harka namaatti boqotee du'ee jedha. Namni dhiiga namaa lolaasu, namni waan hin taane raawwatu, dhiigni qulqulluu, dhiigni ijoollee raahee yeroo hundumaa ni dubbata. Yeroo hundumaa isa kanaaf ragaa. Inni isa kanaatiif abukaatoodha. Inni guddaan garuu isa kana baruun barbaachisaadha. Duun isa kana miti. Harmee keenya ijoolleenis jiru, isin duuba firoonnis jiru. Duun isa kana miti. Kun du'a miti. Kun waamamuudha. Kun boqochuudha. Addunyaa har'a bara kana keessa inni otoo lubbuun jiru yooman boqodha. Otoo waaqayyoon kanarraati na boqochise jireenya akkasii jiraachuurraati. Rakkoo akkasii kana kee jiraachuurra. Bara jaalalli namaa itti qorre kana kee jiraachuurra. Bakka haati warraaf haati abbaan warraa jaalala dhaban bara kana kee jiraachuurra. Bara jaalalli biyyaa faqa. Otoon waaqayyo na boqochise jedhanii guyyaa du'a isaanii kan eegan baay'een isaanii jiru. Namni dhiiga namaa lolaas akkuma Qaayil dhumni isaa gaarii hin ta'u. Namni dubbate iyyuu dubbachuu baates iyyuu waaqayyoon isa kana ni dubbata. Waaqayyo isa kana ragaanii ba'a. Kanaaf guyyaa har'aa kana gara kanatti kan dhufneedhaaf nuti gadda sadarga sana si yaadachiisuudhaaf miti. Gadda abbaa keenyaa sana si yaadachiisuudhaaf miti. Amma garuu ayyaanadha. Amma guyyaan kun ayyaana. Gaddi sunis yeroo qaba. Namaa yeroon gaddan yeroo qaba. Wanti hundumtuu yeroo qaba jedhee makba biratti akkuma dubbate boqonnaa tokko irratti dhalachuudhaafis, jiraachuudhaafis, fuudhuudhaafis, waan hundumaa raawwachuudhaafis waan hundumaatiif yeroo qaba. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 5:25 gubbaa irratti akkana jechuudhaan dubbata. Warri du'an lammata du'a keessa akka ka'an, warri du'an guyyaa isaan sagalee waaqayyoo itti dhaga'an ni dhufaa jedha. Warri gaarii raawwatan du'aa ka'umsa gaariitiif, warri hamaa raawwatan immoo murtoo si'ool ibidda bara baraatiif ni ka'uu jedha. Kanaaf abbaan keenya har'a nu gidduudha haa boqotan iyyuu malee, nu gidduu jiraachuu iyyuu haa baatan malee, isaan waliin nutis isaanitti makamnee du'aa ka'umsa lammataatiin abbaa keenya waliitiin wal agarra.
fooniin otoo jiraatanii isin haa turu maatii haa turu eenyumti keenya ni gammanna garuu fedha waaqayyoo ta'eetu as deebisuu hin dandeenyu nutu gara isaanii dhaqa isaan deemsa isaanii deemsa gara waaqayyoo taasifatan nutis immoo deemsi keenya deemsa gara waaqayyootti kanaatiin booda gara waaqayyootti deemna isaan gara keenya hin dhufanii nuti gara isaaniitti dhaqa du'aa ka'umsi fi jireenyi anadha kan natti amanu yoo du'e illee jiraata ta'a kan natti amanus inni jiraatadha jechuudha gooftaan keenya uumaan keenya Alaazaariin du'a keessaa waamee ilmi namaa erga du'e foonsaa lafeensaa erga awwaala beenu booda waaqayyoon du'aa ka'umsa isaatiin guyyaa murtoo sana guyyaa dhufaatii isaatti akka kaasu gooftaan keenya qulqullicha Yohaannis irraa bulee nu barsiiseera. Kanaaf egaa inni kun boqonnaa foonii abbaa keenyaatiif namni otoo hatu namni osoo saamu namni akkuma kana otoo dhiiga namaa lolaasu lubbuun isaa hin darba. Isaan garuu mana waaqayyootti gara mana waaqayyoo deemuudhaan otoo tajaajilanii otoo saba kana tajaajilanii gara waaqayyootti kan deeman kun du'a miti boqonnaa maal jedha qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Roomee boqonnaa 8:33 kaasnee gaafa ilaallu jaalala Kiristoos irraa eenyu na fageessaa jedhe. Jaalala Kiristoos irraa eenyu na fageessa? Beeladhaa, gidiraadhaa, dheebuudhaa, qorumsadhaa, hidhaadhaa jedhe dubbatee jira. Egaa jaalala Kiristoos irraa homtuullee nu fageessuu hin danda'u. Waa'ee kee guyyaa hundumaa ajjeefamnaa jechuudhaan dubbatee jira. Burii keenya darban wareegamanii wangeelaaf wareegamuun jechuun waa guddaadha. Carraan kun namoonni baay'een har'as amantaa isaaniitiif wangeela dhugaatiif wareegamaa jiru. Wangeela Kiristoosiif wareegamaa jiru. Fannoo Kiristoosiif wareegamaa jiru. Isaanis isuma kana carraa kana argatan. Carraa isaan argatan carraa wareegamtootaati. Carraa warra kaanii miti. Badduun haalas safuus addaggiin hin beekne yeroo hundumaa waan badaa akkasii raawwatti. Garuu waaqayyoon waan hundumaaf guyyaa qaba. Kun wangeelaaf wareegamuun carraa guddaadha. Waaqayyootu isaan barbaade namni sababa taate malee nama ajjeesuu hin dandeessu. Kana kan raawwate garuu waaqayyoodha. Fedha waaqayyoo ta'eetu umriin tajaajila biyya lafaa irratti isaan qaban isa kanadha. Armee keenya kanaatiin booda nuti har'a kaanee waldaa hafuuraa xoofoo fideemsaa qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko bakka bu'uudhaan obboleessi keenya itti aanaa koree waldaa hafuuraa xoofoo fideemsaa qulqulleettii Sillaasee obboleettiin keenya immoo Loomii Tasfaayee Walaayittaa Sillaasee miseensa waldaa keenyaa anis akkuma kana waldaa kana bakka buune akkuma beekamu yeroo gannaa yeroo faasigaa yeroo masqalaa yeroo filsataa hojiiwwan xixiqqoo garaagaraanii hojjetamu. Hojiin kun gaafa hojjetamu akkuma beekamu dadhabdoota waaqayyoo dhalaachuudhaan itti uffisuudhaan ayyaanni kun kan kabajamu kan bara kanaa garuu hunduma dursa akkuma beekamu namni biyya lafaarra gaafa jiraatu hintsaa lama yookiin immoo mana lama ijaara. Tokko manni tokko bultoo waaqayyoo kan itti galni waaqayyootti dhiyaatudha. Inni biraan gamoon jalqabaa ilma waaqayyooti. Nuti ijaarsa gamoo waaqayyoodha. Mana waaqayyoo otoo hin ijaariin foon ilma namaa bultoo waaqayyoo irra bulu otoo kan hin ijaariin mana biraa yoo ijaarre mana keetti waaqeffannu yoo ijaarre faayidaa hin qabu. Hojii barakataaf ijoolleen ergan kun ni jiru. Birriin kun asitti miti kan ergame. Kanaaf yaadamee miti kan walitti qabame. Keessi keenya cabee waan tureedhaaf. Seenaan kun seenaa hunda keenya cabse waan ta'eedhaaf. Namni wangeelaaf deemu carraa akkasii boris hunda keenya nu qunnamuu waan danda'uudhaaf keessa keenyatti waan dhaga'ameedhaaf hojii waa biraaf oolu. Hojii iddoo biraatti laachuuf malle sanadha. Waa xiqqoo irraa kaasnee kan finne waa guddaa miti kan raawwanne. Akkuma beekamu dhufuun keenya kun gadda kana si yaadachiisuu danda'a. Gadda kana akka yaadattaniif miti. Abbaan keenya har'as jiru. Har'as hin boqonne abbaan keenya. Hana deemanii miti. Soba deemanii miti. Namarratti ragaan bahanii miti. Qabeenya namaa saamuuf miti kan isaan deemaa turan. Tajaajilaaf mana waaqayyootti gaafa deeman wareegaman. Kanaaf egaa wareegamummaan immoo wangeelaaf gatii guddaa kaffaluun eebba guddaa gonfoo jireenya nama argamsiisa waan ta'eedhaaf akkuma beekamu qabalaas tsaadiqii hoolaa xiqqoo bunaa fi sukkaara qabannee kan dhufne isa dhumarra ibsina. Minaalbaata ijoolleen kanarratti hirmaatan birriin dhimma biraatiin dhufe karaa viidiyoos isaan qaqqabaa ergaan kun isaan qaqqabaa gama koodhaan jabaadhaa waaqayyoo isinaa jabeessu gadda kana gammachuutti gadda lammataa waaqayyoon isinaa baasu
lubbuu isaanii immoo bakka Abrahaamiin bakka Yaaqoobiitiin Waaqayyoon nuuf haa boqochiisu jechuudhaaf guyyaa har'aa kan dhufnee jirra. Hunduma keenyatti dhaga'ame homaa gochuu hin dandeenyu. Abbaan keenya nuuf hin deebi'anii fooniin hin deebi'an lubbuun garuu ni deebi'u. Guyyaa murtuu nu ka'u nuti gara isaan gara keenya hin dhufani waan ta'eedhaaf daa'ima kana jajjabeessitanii kallattii qabsiisuudhaan gara fuulduraatti immoo yoo Waaqayyo nu jiraachise walumaan taanee wangeela dhugaa kana isa itti wareegamne kana isa itti abaalamne kana isa itti cabne kana ol kaasuudhaaf wangeela sana lallabuudhaaf yoo milli duubatti hin deebinu Waaqayyo isin haa jabeessu jajjabina lubbuu isiniif haa kennu. Abbaa keenya walda Yesuusiin gooftaan keenya lubbuu isaanii nuuf haa maaru. Ayyaana kana kan eebbaa kan nageenyaa nuuf haa taasisu. Jajjabaadhaa isiniin jenna. Homaallee isinitti hin dhaga'aminaa. Gaddi isaanii gadda keenyadha. Hunduma keenyatu miidhame isaan miidhamuu isaaniitti Waaqayyo isin haa jajjabeessu. Nagaan kan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Kadhannaa dhumarra kadhannaa taasisnaa. Gara sagantaa isaaniittan isin dabarsaa gama kootiin xumuriira. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Tolee abbaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa isaan haa dhageessu bara tajaajilummaa isaaniif haa dheeressu. Abbaan keenya dhugumatti egaati kan isaan tajaajila afaan Oromoo keessumattuu tajaajila afaan Oromoo babal'isuudhaaf hojii guddaadha kan isaan hojjechaa turani. Gara mana qulqullummaatti deemanii saba kiristaanotaa hunduma gara gaabbiitti fiduudhaan fooniif dhiiga Waaqayyo akka isaan fudhatanii mootummaa Waaqayyo akka isaan dhaalaniif hojiin isaanii inni guddaan egaati. Dhugumatti egaa abbaan keenya luba Zakkaariyaasis mana qulqullummaa keessatti egaa akkuma kana aarsaa ta'aniiru. Aarsaan kun egaa aarsaa wareegamtootaati waan ta'eef Waaqayyo gooftaan keenya lubbuu isaanii mirga Abrahaam Isaaq Yaaqoob nuuf haa boqochiisu. Dhugumatti hojii gaariidha kan isaan hojjechaa turani. Kanaafidha jechuudha qulqulluu Yohaannis mul'ata isaarratti warreen uffata adaadii uffatanii kun eessaa dhufanii jedhee gaafa gaafatutti isaan kun warra dhiiga oolichaatiin miiccatanii addeeffatan warra mootichaaf kaadhimamanidha waan jedhaniif hojii gaarii warra hojjetan hojii waan Waaqayyo keessa warra tajaajilan osoo Waaqayyoof hojjetan wangeelaaf warreen boqotan hin du'an hin jennuun isaan hin boqotanii iddoo boqonnaa isaanii iddoo jalqabaatti kan isaan deebi'an waan ta'eef egaa isaanin Waaqayyoon lubbuu isaanii nuuf haa boqochiisu. Maatii isaanii asitti hafan biyya lafaarra jiran immoo isaan immoo Waaqayyo jajjabina isaanii nuuf haa kennu jecha egaa gara sagantaa itti aanutti kan nuti darbinu. Sagantaan qabanne sagantaa guddaa miti jechuudha. Abbaan keenya jalqaba ibsanii jiru waan ta'eef inni guddaan jechuudha nuti mootummaa Waaqaa dhaaluu kan dandeenyu hojii gaarii yoo hojjennedha. Hojii gaariin immoo inni jalqabaa wal gargaaruudha, wal deeggaruudha, wal bira dhaabbachuudha waan ta'eef egaa akkuma beekamu abbaan keenya lubbuudhaaniin gara gannataatti yookiin gara iddoo boqonnaatti foon isaaniitiin immoo egaa gara iddoo Waaqayyo qaal kidaan yookiin waadaa galatti deebi'anii waan jiraniif amma jechuudha maatii hafaniif maal hojjechuutu nurra jiraata. Akka waldaa Sillaaseetti egaa waan qabannee dhufne egaa booddeerra kan isin beeksinu ta'a. Warreen haftan warreen viidiyoo kana argaa jirtan immoo maatiin kun maal keessa jiru gara fuulduraatti immoo adeemsa kamiitiin jechuudha kan isaan gargaaruu dandeenyu kan jennu haala mijeessuudhaaf egaati manni amantaallee haala mijeessaati kan jiru akka dhuunfaatti immoo akka maabaraattis haa ta'u maal gochuu qabna kan jennu irratti kan nuti dubbannu jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha dhimma kanarratti abbaan keenya wantoota amma isaan keessa jiran osoo nuuf gaafattanii haala jiru immoo akkamitti akka mijeessuu dandeenyu osoo faana dubbanne. Garaagaraa ni hojjeta waldaan keenya. Guyyaa har'aa kana abbaan keenya luba Phexros Tasfaayee yeroo darbe nu gidduudhaaf wangeelaaf jechuudhaan kan wareegamanii turanii. Guyyaa har'aa kana maatii isaanii biratti argamna. Hunda dursa haati keenya maqaa isaanii maqaa guutuu nutti himu jechaadha. Gara isaaniitti isin dabarsa. Maqaan koo Bisinash Tasfaayee Jiraataan jedhama. Baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keenya waliin nu ga'een jedha. Abbaan keenya akka tasaa ta'e egaa yeroo darbe nu gidduudhaa boqotaniitu jiru. Egaa Waaqayyoon lubbuu isaanii nuuf haa maaru jecha yeroo ammaa kana abbaan keenya nu gidduudhaa boqotanii lubni Phexros maatii meeqa qabu? Haalli jireenya isaanii akkamidha? Haalli jireenya maatii isaanii amma maalitti jira? Luba Phexros Tasfaayee kan jedhamanii ijoollee lama qabu. Dhiira tokkoo fi Enookii Phexrosii fi Eebbisee Phexros nama jedhamu qabu ijoollee lama. Eshi ijoolleen kun Henook Phexrosii fi Eebbiseedha isheen tokko. Eebbisee Phexros jedhamti. Eebbiseen as gidduutti argamti. Obboleessi keenya garuu mana barumsaa akka deeme kan nutti himtanii. Eebbiseen kutaa meeqa baratta? Kutaa lama. Kutaa lama baratta.
Eshi haalli ammatti jirtan kun abbaan keenya haalli jireenya isaanii maal fakkaata? Manni kun akkamitti itti jiraachaa jirtu yeroo ammaa kana? Mana kiraadha moo mana ofii isaanii ijaarratan immoo akkamitti jiraachaa jirtu? Mana kiraayee keessa jirra. Manni kun ji'atti qarshii meeqaan kireeffama? 1,400. Qarshii 1,400. Eshi haa ta'u akkamidha amma qabeenya yookiin immoo miindaa abbaa keenya alatti yeroo ammaa kana maalintiin jiraachaa kan jirtan isin hojii galii dhuunfaa keessanii ni qabdu? Dhuunfaa hin qabnu amma ji'a sadiitti damooza ta'uu kaffalamaa jedhanii ji'a sadii booda immoo inni dhaabbataa jedhan. Kanuma qofaadha malee wanti isin qabdan galiin tokko jiru hin jiru. Eshi abbaa keenya egaa Waaqayyoon lubbuu isaanii nuufaa maaruu jecha. Mee akkaawuntiin haati keenya addee Buzunesh Tasfaayee baafatan baankii daldala Itoophiyaa irraati harka isaanii jira. Akkuma beekamu miseensi waldaa keenyaa waldaa Hafuura Xoofoo fi Deemsaa Qulqulleettii Sillaasee biyya alaatti argamtanis biyya keessaattis argamtan. Seenaan kun egaa seenaa guddaa nama gaddisiisudha. Seenaa baay'ee cabsaadha. Haati keenya asitti agartan kun ijoollee lama qabatanii jiru. Miindaan mana amantaa akkuma beekamu miindaa baay'ee xiqqaadha. Yeroo ammaa kana ijoollee lama bulchaa kan jiranii mana amma keessatti argamnu kana qarshii 1,400 keessanii jiru. Abbaan keenya miindaa xiqqaanii qabu ishee kanaatiin ture maatii isaanii gaggeessaa kan jiran waan ta'eedhaaf. Miindaan kunis ji'a sadiin booda kan dhaabatu ta'uusaadha kan nutti himanii. Egaa namoonni dhimma kana dhageessan firri alas kan jirtan keessattis kan argamtan hojii kana irratti egaa loomiin 50 nama 50 fi geexidha yookiin immoo miidhagina nama tokkoof ba'aadha akkuma jedhamu. Kanaatiif hundumti keessa kan irratti akka hirmaattan haati keenya lakkoofsa bookii isaanii baankii daldala Itoophiyaa damee sabbataatti argamurraa lakkoofsa isaa nutti himu lakkoofsa walitti na dhaggeeffannu. 1,135 46 4 3 6. Isa kanaaf guddaa galatoomaa harmee keenya egaa jajjabaadhaa isiniin jenna. Kanaatiin booda homaallee gadduu akka hin qabne nutis ni jirra Waaqayyo yoo jedhe yoo namni nama jiraachise miti kan nama jiraachisu Waaqayyoodha. Gara fuulduraatti waan jiru hundumaa waliitiin ni deemna. Mucaan inni amma gara mana barumsaa dhaqe kaffaltiidhaan natti fakkaate kan baratu qarshii meeqa kaffaltu ji'atti? Kaffaltii inni achuma gargaaranii dhuma qal'amumaa kennuuf malee daaraa dhukkubaan hundumaa nutti gargaara. Mucaan isheen kun akkuma kana ni baratti kutaa meeqa kaffaltiidhaan immoo mana barumsa mootummaa baratta? Mootummaa. Egaa guddaanaa galatoomaa miseensi waldaa keenyaa tamsaasa kana hordofaa jirtanii hunduma keessaniitiin baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos jala bultii isaatiin isin qaqqabsiise nu qaqqabsiise jecha guyyaa har'aa kana miseensi waldaa keenyaa asitti argamnu nama sadii obboleessa keenya barsiisaa Dajanee Gurmeessaa Gabra Maariyaam obboleettii keenya Loomee Tasfaayee Walitta Sillaasee akkuma kanaanis immoo luba Ayyalaa Sintaayyoo jedhama. Miseensa waldaa Sillaasee magaalaa Hoolotarraa kaanee kan dhufne guyyaa har'aa kana asitti ni argamna. Gara fuulduraatti waan jiru hundumaa waliitiin deemna. Gara sagantaa itti hafi gara obboleessa keenya barsiisaa Gabra Maariyaamitti isin dabarsa. Tole gaatii dhugumatti waldaa Sillaasee Waaqayyoo waldaa kana waldaa eebbaa nuufaa taasisu jecha waldooliin biraas jechuudha. Dhuguma isaa dubbachuudhaaf taanaan lubbuu keenyaaf kan ta'uu danda'u hojii gaarii haa hojjennu. Sababiin isaa qaama keenyadha. Qaama bataskaanati abbaan keenya gidduu keenyaati kan isaan boqotanii. Haa ta'u malee egaa isaan hojii gaarii hojjetaniiti kan boqotanii. Nutis immoo hojii gaarii haa hojjennu. Maatii kana haa gargaaru. Maatiin kun eegaatii barumsa barbaachisaa, mana kiraa barbaachisaa akkuma dhageessan isaan mindaan isaanii ji'a sadiifidha kan kaffalamu kanaan booddee akka dhaabbatudha. Isaan immoo hojii dhaabbatan qaban maatii keenya kun. Kanaaf maatii kana jiraachisuudhaaf waan baay'ee barbaachisa waan ta'eef isin sadaraa keessan bakkuma jirtanitti maatii kana gargaaru isiniin jenna. Gaafa gargaartan garuu dhuguma isaa dubbachuudhaaf gaafa gargaartan akkaawuntii dhaana keenyaa kanaatiin kallattiidhumaan akka iddoo biraatti hin galchine akkaawuntii isaan irratti akka galchitan baankii daldala Itoophiyaa irra deemnee isinitti himna 1,135 46 duwwaa 430 duwwaa 6 baankii daldala Itoophiyaa damee sabbataatti kan argamu maqaan isaanii Buzunesh Tasfaayee jedhamu jechuudha. Isaatiin galchitanii waldaa Sillaasee keessa kan jirtan erga galchitaniin booddee nagahee isaa gara abbaa keenyatiin nagahee isaa darasanii isaa akka ergitan jecha
biyya har'aa kana maal kan qabannee dhufne waan tokko egaati isinitti isaaniif jechuudha ayyaana kana akka isaanitti dabarsanii fi maatiin kun akka jajjabaataniif jecha waan qabannee dhufnee jirra waan ta'eef iyyuu abbaan keenya kennaa qabannee dhufne kana isaan biraan nu ga'u jechuudha. Eshi akkuma gaasila sanitti illee biyya har'aa kana kan argamu mana abbaa keenya luba Phexros Tasfaayettidha. Abbaan keenya yeroo darbe gudduudha boqotaniiru. Egaa ayyaanni akkuma dhufu wanti namatti dhaga'ama. Kanaaf waldaan keenya qarshii xiqqoo qarshii 5,000 jechaadha. Wantoota ammasitti argaman kana baasuudhaan hojii banaaf ooluu kan qabu sanarraati hanqisuudhaan hir'isuudhaan guyyaa har'a kana iddoo kanatti argamna. Isin akka nu koottaati kennaa waldaan qopheesse kana nurraa fudhadhaa isiniin jenna. Hunda dursa akkuma beektan wantoota asitti argamu kana nurraatii fudhattu jechaadha. Bara kana koottaa. Meeshonni garaagaraa irraa bitamee kan asirraatii hafe qarshii 1,200 jechaadha. Kan irraatii hafe kennaa kana akka nurraa fudhattanii isiniin jenna. Aku baik buat terus mungkin juga kuat, kasut, iskuat tu, apa aja, kasut. Eshi goftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya nagaa nuuf haa kennu. Abbaa keenya nu gidduudha boqotanii jiran walda Yesuusiin lubbuu isaanii bakka Abrahaamiin bakka Yaaqoobiin goftaan keenya nu boqochiisu. Nagaan kan nu bulche nagaan nu oolchuu ayyaana kana ayyaana eebbaa kan nageenyaa nuuf haa taasisu. Maatiidhaaf goftaan keenya jajjabina nuuf haa kennu. Biyyeen isaanitti haasa'attuu samiirratti lubbuu isaanii waaqayyoon nuuf haa simatu. Cina Abrahaamii fi Yaaqoobii fi Saaraa Abrahaamii fi Yaaqoobiin goftaan keenya nuuf haa boqochiisu. Nagaan kan nu bulche nagaan nu haa oolchuu. Miseensa waldaa keenyaa waldaa Sillaasee goftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nuuf haa eebbisu. Isaanis nagaan isaan haa galchu. Du'a lammataa du'a boqonnaa hin qabne du'a furii waaqayyoon nu haa baasu. Du'a lubbuus waaqayyoon nu haa baasu. Yaa abbaa keenya jennu yaa abbaa keenya sirriiba kan jiraattu mootummaan yaa dhufu jaalalli keessan irratti akka ta'e akkasuma dabalata diina keenya irraa keenya akka keenya nu dhiisi nutis kan akka nu akkuma qoronsaatti nu galchi namaarraa nu wajjin irra meetiin kan kan fayyadu humni gara nasi bara baanaanii nuti keenya boobaa nagaa kana gochuu godhu nagaa siin jennee godhu baruudha foon keetis baruudha yaa waaqayyo si galanne haa ta'u qulqulleessa kan eebbifamtedha. Jadi kalau kita kan ibu famila kena nunggutan dengan berdua dengan seorang jero dalam lagi goftar kenya boleh kenya Yesus saja di sana itu kenya terus membuat kami goftar kenya uang kenya Kristus sambil kenya naik kenya kenya naik besok ya Kristus itu faisal pada majen ya Kristus itu faisal Kristus itu faisal ya Kristus itu faisal Kristus itu faisal seperti ada di mana itu faisal furata di rumah kenya itu faisal pada majen ada di mana itu faisal ada di mana itu faisal ada kimai bicara fajisi goftar kenya uang kenya Kristus untuk kenya naik untuk kenya naik besok waaqayyo mesnaa waaqayyo mesnaa besok sine dadamne ingae kanarra abdiso damnera kan abdanne bira atijir tamiti mafchaliste gofta yamuta walamu dugan kan namota obsine dadamne ingae kanarra abdiso damnera eganne namarra undakan dandesu nuf dalmadu gofta memalif dogote dugan kan namota Kanafsitti bonya ijoollee godhette ati sabba keenya nunufiite mooree maali baadhiin keenya ilaaluu dadhabne Yesuus dhibbuu saba keenya obsinee dadhabne inga'e kanarraa abdiisoo damneerraa. Undakan dandesu
moje dugan kana mota